seeratu jira wanni marti seera qaba wanni marti due process waan jedhan jira warri afaan kun isin galu ni beeytan there is always due process namni tokko ni dhagayama storyin isaa yaanni argumentiin inni dhiyeessu ni dhagayama daanyaan laalama so there is nothing final there is nothing permanentiin hin jiru jedha English isaatiin isiniif qaraa dhaggeeffadha final note da kun explanation baay'ee eega dubbisee booda final note isaan kaayan kun warra TikTok ittu kaaye if you happen to get your TikTok account banned and blocked try not to panic ban yosi godan block yosi godan panicking godini isin jedha irran kayyatin guddoo irraa rakkatini guddoo irraan dhiphatini jedha isaan tusin jedha warra tunasene ni daga malat bilbilatu ya stepin dura warri kasin jedhu panicking godini jedha stepin dura ka itti animal jedha whether you are dealing with a temporary suspension or a more serious permanent ban there are still steps you can take to recover your account and prevent further issues in the future. Also, permanent yutahe banning yokin suspension ini tartiib at irra deemte accounti ke deeffatte kaate akka wanni sun deebee hin dhalanneef wanni ati gootu ni jira jedha kuni Makii qofaafi miti for everybody. Okay. Start by understanding why the ban happened. Review your content, reflect on your recent activities, and read through TikTok's community guidelines to ensure that you are not unintentionally breaking the rules. Wanna activity kanke takkahu wantoota asirratti guyyaa baanii ta'uu dura guyyoota muraasa keessa wantoota dalagamaa ture yoo jiraate of duuba deebi waan maxxansites laalii siin jedha ergi maxxansitee boodatti yeroo garii waan ati seera cabsa jettee hiyyaannellee seera cabsee yoo arkame jarri kun baanii irra kaa'uu ni dandeenya jedhan so ati seera cabseen jettu akkasi perceive gootaa garuu seerri cabee jira ati irraa quban qabdu jechuu isaaniiti okay ittafuf no amalle if the ban was issued in error make use of the appeal process bani narratti godhame kun akka yaada kiyyaatti eege wantoota kanuun da review godhee keessa deebi'ee laale dogoggoraan jettee yoo ka amantu taate iyyannoo ta'e itti fufi jedha explain your case clearly and honestly and give TikTok's team a chance to review your situation fairly. Jara kanaafi akka dubbii tantee tana osoo biasing ta'en fairly jagatiitiin yookiin immoo seeraan akka qorannoo sii godhan osoo gartuun qabatin yeroo kenniifi iyyannoo kan keellee seeraan iyyadhu jedha story ke explain godhiiti iyyadhu jedha ka iyyadhu jechuun xalaa page 50 katabe jechuu miti paragraaphin tokko yookiin lama in a simple language guide based off of their advice. The best long-term strategy is to focus on prevention, avoid using bots. Bots waan jedhamutu jira waan akka robotii kana waan fayyadamu fake engagement services or copyrighted material without permission. Wanna namni tokko copyright irraa qabu yoo taate hayyamaan alatti akkan fayyadamne fakkeenyaaf kitaaba kataban haa ta'u sirba logo ofirraa qabu wanna adda copyright waan jedhan san akka warra waan san kalaqeef kalaqa keetiin alatti kalaqa namaa hin fayyadamini jechuudha kun kaa'ama waan takka waan lama waan jennu osoo hin taane waa heddeef keessa qabata namni baay'een ofuma amma namni akka keessanii kun namuma ofuma waan godha malee waan akka postatullee content mataa fi kalaqa malee yeroo baay'ee content namaatiin namoota deemtanii miti akkasitti isin beekan namoota follower baay'ee qabdanii firoo dheeraa asirra turtan kan so amma asirratti always post original content and interact positively with other users positive engagement tidha sin jedha
kalaqa keetiin nama wajji haasawi malee wanna nama biraa waraabdee asirratti akka mul'isnee jedha. Kunillee sillaallatu general guideline dha malee kuni. And then eega simboodatti these actions not only reduce your risk of being flagged. Flag godhu jechuun accounting kuni rakkoo qaba jedhaniiti. Flag godhu jechuun akka accounting sun review jala galu godhu jechuudha. Accounting kuni violence insight godha, wal dhabbii cimsaa saba jidduutti nama jidduutti yeroo hunda namni kun aariidhaan dhufaa yaa'ii godhaa jechuudha wanni amma flag godhamu kun. And then but also help build a stronger, more engaged audience over time. Adeemsa keessa immoo namoota si wajjiniin akka hawaasatti ijaartanii wal dhageettanii waliin deemta wajjin gurmeeffadhuu siin jedha. Namuma baza agartee jeedala hoolaa keessa oltufaa wajjiniin oolinii siin jedha. Siigalee. Maintaining a TikTok account in good standing requires consistency, awareness, and good understanding of the platform's rule. Accounti tee takka ati yeroo hunduma haala gaariidhaan qabachuun wanni inni sirraa barbaadu dalagaan tee yeroo hunda ta wal fakkaattu ta kalaqa positive consistent taate yeroo hundaahu wama aynata takka waahuma gaarii irratti tabobbaate ammallee awareness irratti wanna nama waa hubachiisuu irratti dammaqiinsaan tadeemtu ta'uu qabdi. Na platformii seera isaa seera TikTokidha hanqa tokko sirritti mataa ifii keessatti beekuu jedha. Kun Makii qofa laalchisu hundumti keessan accounti bananna warri jettan hundumtu follow shan qabaadhu 500,000 miliyoona shan qabaadhu seera isaanii yeroo hunduma hordofuun barbaachisaadha yoo platformii isaanii kafeetu ta'e. Looking ahead, staying informed about changes to TikTok's policy and features will always help you adapt and keep your account safe. Seera kan hordofuun accounting tante yeroo hundumayyuu akka safe taatu siif godha. Tartiiba isaanii kana beekuun mataa ifii keessa yaasuun jechuudha. The platform evolves quickly and keep up with the latest updates. Can you give accounting TikToking kun platforming kun useetuma bakka takka kan ta'u siin jedhan. Wanni yeroo takka update godhaniif yookaan seera isaanii update godhu yookiin software kana akka inni seeraan hojjetutti modify godhu. So akkuma beektan teknooloojiin bakka takka kan ta'u nulleem akkasuma bakka takka taa'uun qabnu akka dhagaa walumaan update yoo barbaachise update godhuu qabnu. Seerri isaaniillee yoo wanni takka modify taate sanillee firra beekaa deemuu nu barbaachisa. Mana tokko kadhimma paaltoo TikTokidhaa irratti review godhan irratti waa walii himan irratti waa wal qaraasisan anin garre haga asirra turetti nam tokko seeruma TikTokii kanarraa seerri isaanii waan akkanaan fedhan maali ka jedhu akkanumatti wama takkaa lama yoo marii arge baarii nama godha yoo akkana ta'e akkana jedhan malee tartiibaan waahuma seera kanaa kontentii maal akka ta'e diteelii namni beekuuf namni irraa waa walii ibsu hin jiru. Kunuu mataan isaayyuu sirrii miti. And then kana caalaa gana baay'ee isinii dubbisuun deemu walumaa galatti permanently ban ta'ee murtiin kun murtii xumuraatii amma booda accounting sun hin jiru waan jedha hin jiru jedha warratu jedha asirratti. Baaniin kun permanentidha iyyachuun dandeessu case closed wanni jedhamu hin jiru. Story keellee ni dhageenya ammoo akka qajeelatti dubbiin sun nu hubatamtuufi sirritti adda baasiiti maaltu ta'e akkamitti wanni kun ta'e maal irraa beeyta kana clearii godhiitii lafa kaayii jedhan. Sanii jecha kana ni tolchina yoo rabbi irraan taate keessaa wal qunnamnee gruppii wayii goonee conference call illee haa ta'u akkasitti tartiiba kanaan deemna jechuudha. Waan baay'ee gartee akka wanni xalayaa wanni guguddisanii peejii 5 fi 15 barreessanii jiru. Guddattu paragraafii 3-4-5 just one full page. Boodatti faaksillee godhuu barbaachise wanni hundi ni jira. TikTokiin is not reachable. Waan dhaqqabamuu hin dandeenye miti TikTokiin yookiin waanuma abstract samii keessa nama gad dubbatu miti. Namuma akka kiyyaa keessanii kanatu lafarratti operate godha. Siigalee maallaqa kafalaafii jirra. Accounti keenyatti qabsiisneeti maallaqa kafalaafii jirra. Sanii jecha nama dhagayan isaanillee jechu yoo dhageenyillee akka dhagaan gochuun illee ni danda'a. Nuun nama ta'an isaanis. Sanifu Singapore jechuun is no addunyaa alaa miti. China jechuun addunyaa alaa miti. Bilbila taasisuu ni dandeessa. They are reachable. Numatuyyuu akkaataa nuti itti waa hojjennu kanatu addunyaan adda malee
wanni nuun aksasii nuti irraa hin qabne ilmaan namaa taanee hin jiru. Sanii jecha bakki an ibsuu fi irratti deebita lammadaa tuni there is nothing permanent. Nama du'e qofatu permanently bada malee wanni biraa hundinuu waan repossess ta'uu danda'u, waan deebisanii argachuu danda'ani. Tanaafu karaa hedduu jira. Haaraya kaasnee jaaruu miti. Haaresni jaarra isas baakaappi ni qabaata. Inumaahu isin akkaawuntii takkaan taa'uun sirrii miti. Baakaappi qabaachuu qabdan jechuudha. Kalaakoo isiisaa ol ka'e. You need to have a backup. So haganuma jechuudhaa fi psychological impactiin inni nama irratti fidu akka amma laafaa wal gorsu.